gaafa singilummatis anuma arrabstan bultii qabadheetis anuma arrabstan isin galee saniif namni tokko nin jira nam tokko la nin jira fi dhufe malee nin jira fi dubbachuu dhufe malee siraaka keessanii deebisaalee isin deebisu haasawle gizuma hunda maaki Iran dubartii dhiirtiinis dubartiinis maaki rabbiin naan jaalama namaaf kanna rabbi jaalama naa kanne humaa gochuu hin dandeessu jechuu bakka rabbi namni bireedee fi dheerateef maal qabaateef ilmi nama haala amala qabaachuu qaba amala shaayii takka nama hojii dhuguu hin dandeenye qabattee ana qeexa jechuu osoo namni shaayii takka na waliin taa'ee dhugisin je nama bar shaayii takka namni isin waliin taa'ee dhuguu hin dandeenye barisin jechuun amalli keessan jechuu haala amala namni ilaal jaalala jechuun amala jechuu isin galee ወይ ጸባይ የለሽ ወይ መልክ የለሽ ወይ ሞያ የለሽ ጎፍጣጣ ነማ ከናቱ ማኪ ጃይቹ ዱጋረቢ ነማ ወጪ ጎዲዮ ጃኔ ሶግደ ኪሎ ለማይትነቀ ጃርሳ ገገባ መናባሱቲ ማኪ ጃ ነማ ሺታ ኦልቀበደ ጄ ጎገራ መተቱ ፈቱቲ ማኪ ይላል ከዚህ ላይ ወጡ ነምኒ ጊዜ ሲንጀና ጨልስ ዋን ሲን ሶዳቴ ዋን ዱበቹ ሂምቤን እስኒት ፈካቴ ትነፍት ፈካት ፍራ ዱበቹ ሲንደኛ ኑቲ ሃሳው ጫራ ኻነት አመነቹ ሲነገሬ ቦክሲ ተካኒ ሲንዘረራኑ ማናግተንቱን ጆቹ ቆይ ነማ ቢርቢር ቆይ ነማ ቢርቢር ይጅራ nama sirkina bilbile na guys na jechu ani wanti na ajaibechu yoki nama ntinu gamadu kaysanu barbanu yoki nama gamadde yoki taazia iftentu ifi kesan boy ana fosondin oso maki jettu jechu oso maki jettu tarabbi sitti gain oso shaadaf naqabatu tarabbi sitti gain jechu oso maki jettu madamana sinari jechu dalaga hangiran fatte oso maki jettuti inshallah magaga yagana akai woniti asrati matanfatani demu tesan jechu gana asrati maki tan ibsale rana bisna maditi barrefada dumatte ani beeka bisinjala jalise isi sodaadhe himit namni gize isinjala jalise waan sodaa namni dubbachuu dandeenye faa isinitti fakkaate jechu ganama galgala dhiiraan dubartii maaki anama confidence qabudha nama jecha namaati miti shuguxii matrayeesina la qabaatu nama akkana nama gadin jennedha akkana osoo waan barbaadan fiddan ammorma isiniif hin cabsu maaki hamilee cabsine miidiyaa nara balleesina namni jee ofii badeechu naballeessatti ofin balleessin isin aarsatti ofin aarteen badin jechu anama hin guddistanii fin dhufe malee waan aaree takkin suuta jedhi kan tokko ba'e qabri abbaa keekee akaakoo kee bira galiiti nawxa kottu nama du'e qofaatu nama ofirraan dhorkine bayasi kabajaan isaan akka qabdi je oromoon safuun isaan akka qabdi kabajaan isaan akka qabdi namni safu jannee callisna kabajaalennee callisna kabajaana man beene fimu hin safartaaf qunnatti dhumatte osoo biyya fagoo jirtan afaan bantan malee osoo biyya tan jiraatan afaan hin bantan jechuu takkittiin keessan jechuu namni yoo isin kabajaan beetan isin hin iflaale jechuu akka dhiiratti sila dubartii kaanti taate duru lafa huffistan annama lafa na huffisu hin dandeessani gana ilmoo kudhan fidee miidiyaa kanarratti isin wajji gana iyyitan gana 10 lijijje maxaalo bichaayina ilmoo kudhan fidee dhufa gana kudhantu garaana jira waan ta'eef hilaalta yaaddaami qalladdan waroni sila nam warra sodaa jira zira cal janna malee ayye cal janne wallahi nduma kabajna wante callisi yo jedani callisna beetan ibsan diyam ko wan ka ba magze fi arka kasi maki assalamu alaikum ni gan ibsayen janama koy me trading goda ma jarsi ko na disu
maal taate silan dubbatini nan jeemi maalin jaa bakka dhumatti dubbiin ካላስካ አከ መንግስቲቲ መግለጫ ባሴንጃን መግለጫ ነው የሰጠውት ዱመት ና السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Atisha bareedduu baga rabbiin bultii bareedduu si ijaaree ati jabduudha. Just waama takka jechuu barbaadaan. Maali yoo jettee uummata kana do not give like gurra kelee uummata akkanatti arrabsuu sirra deemu bareedduuti. Ati jabduudha. Bultii ta'e ijaarrattee bultii khayrii gabbisiisaa godhu. You know, these people attention barbaada. Don't give attention to those people. You know what? Asirrallee baatee isaan arrabsuu fi bareedduutiya. Bultii ta'e qabadhu. Kanaaf deebii uummata kanaaf asirratti ni kenna yoo jettee miira keessa seentee waan biroo laaqata. Ay dubbachuun bareeda ni beektaa giiftii maali nama kana nama du'e isaan beete hundinuu bakka miila narra dhiqachuu barbaadan dhiiraa dhalaan si galee silaa dubartiin illee dubbatte rakkoon hin jirtu dubartii takka uff jettee mafiraachi darbitaa rakkoon hin jiru dubartii fi dubartii wal faamte dhiirillee yoo taa'ee nama arrabsu ganamaan galgal yaadime waggaa meeqa anumatti jiran jechuun bultii qabadee guyyaa gammachuu kiyyatti illee anumatti jiran haay nama dhagaama margis takka illee firraa dhorkuu qaba jettee jechuun waan isaan na godhan na aarsee osoo hin ta'in dubbachuu dhabuun kiyyaan na aarsisi galee bakka jechuun arraba beekuu dhabuu kiyyaan na aarsa gis takka osoon akka nama kaan ifirraa dubbachuu beeke wallaahi likkiin godha ifirraa dubbachuun beeku si galee an oromoodhaaf dubbachuu malee ofirraa dubbachuu hin danda'u soo hin guddate guyyaa gammachuutiin illee namni yoo nama saqqalee haay. Inde? Dudisi kamakku. Akkuma kisha deebii namaan deebisuu dhugaa nama dhaggeeffatutu ka dubbatu caala bareedduutiyya. Kanaaf don't give them answer. Just listen. Caqasiin usiitu. So ati waan isaan caaltee kanaaf arraasan malee isaan gadi taatee namni maqaa kee kaasu. Kanaaf do not give them answer. Don't give them shit dhugaa. Feelingii kee na dhagaamaanis miira ati dhagaamee dubbatu kana we feel how you're feeling but do not give them answer. Don't give them shit. Umatakka isaan caaltee waan argamteef si ka'u jira. Ani isaan gusaananitti dubbachuu qabu miti fardugaa dubbachuudhaaf dubbachuun qabu ture naa gala garuu ani baay'ee isin kabaja warra na kabajan warra na jaalattan dhiifamaa naaf godha garuu hin guddate ni beektan hin guddate dubartii takka irratti namni dilli yoo ka'u kumatti yoo jaanii jedhan lamani usa takkani tuffatta lamani tuffatta sadini tuffatta afrafa gawaa yoo isaan firraa dubbatta beete sani bar. No, yo madis tera bareda dis tuffadhu disin Allah. So I'm gonna do right. Baka kenite fi yo jette. And the good thing about Sumara samale ni sa wante tuffadhu disin. attached to it. Something on the back. People need attention, you know. Attention fadhani kanaaf hin kennin attention isaanii. Maaliif yeroo ati guyyuu waa jettii maakishaan ni dhuftaa hin dubbattaa so they gonna make you crazy. More crazy si godhuu barbaadan. Kanaaf ati gizee maraa rabbiin ol si qabee jiraati. Ta'e oolumaa yaa waasak kana abduuti yaa jabaadhu sila akka artiitiitti dubartii idaayyaa jedhamti baatee tun dubbattu kanaaf yoo maal jedhu miira keessa seentee as dhuftee dubbatti jirtaa akkasitti jabaadhu bareedduuti rabbiin bultii khayrii siif haa godhu qaaliidha si dhugaa always ati isaan caalta always akka ati jettu isin caalaa jettee jirta you just give them answer garuu si dhaga'u si jiran forget this people abbi say something please yaa sanimas dubbachuun irra hin jiraanne bar garuu nam tokko hin jiraami ni guddisan namni beenu faan illee gizee gabbee afaan banu saniif sigalee ani hanqan obsi ni jira namni waan fedhelee tokko gaafa kophaa kiyyaa obseen jira garuu amma ni jiraan bultii kiyya keessa abbaan fedhe miilan dhiqadhaa isiniif hin ayyamu arrallee boorullee miilan dhiqadhoo jettan miila keessantu muramee hafa malee isiniin ayyamu waan dhiifaman waliin. Barka. እና ከም jirtan isin bannaataችሁ ጨፈሬን ከአብራማ Sabati sama sha'Allah dhugaa baay'ee isin gammadeera angama fiyyatti
hedduu siin jaaladha. Kabaja. Horaa bulaa. Amiin. Maakii warra gaddee dhiisteen warra sii gammadee wajjin hin gammaddu ati. Silaa akkas ture bara. Warra dullachi mana keessaa kazaraan dha'u bara afaan nabbanaa bara. Qalama titii baatee maa dullacha keessanitti. Yoo barbaadan isin erga biraawunii diimaa barbaadan qeessirii barbaadan bunni barbaadan waan hin beekniif isiniif hima jechuu. Gafxaaxaaf gofxaaxaa waan taataniif hin beektanii anaa isin erga. Anaa isin erga dullacha kazaraan jee maallaqa atteeruun tansan dhaqaa tolfadhaasan. Adingimaashinollaa adingimaashinii barisin. Nadi isaanii tuffata. Wallahi lazim. Sirkina bilbilaa jiran dubbada. السلام عليكم ماكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درت دماشتنا. جرى والله الحمد لله. ما شاء الله بقيت درت. كرتون. يا ربي كلنا ما تولنجتو ما معلومة سنقط يا رب أمال. بارك كلامي يتاني بارك كلامي سني أرجع. أكسي والله ما كوني جت بربادو ما شاء الله أنصر اللي بيك متى تبيك تودا دور اللي أبصايد دودا كبدا وماني كم بيك نام مسكين ناس نام تدرساس نمراتني وتشوك يا ستي جروات بكن كن توفني بيها أنا إنساني مراتشا جنا إنسان مراتشا برجنا ilmoo kudhan fidee dhufa bar. Inshallah rabbi siyaa kennu dhugaa rabbi wallahi shan dubara shan dhiira bakka tokkotti ganaan fidee dhufa jechuudha. Ganaa maraattan wallahi maakii maraachisatti fi maraatina nama isin dhaga'u miti. Osoo beekanii bar qimamiidha wallahi namni gabaabduu jechuun bar abaaboodha. Abaaboo qonjoo gaajjadhanii uletan maleetti oli hiixatanii bar gabaabduu jechuun huccuu xiqqoodhaatu isii gaabar yoo raftu dachaa lama sadii ofiin mammakkee rafti. Bar nama gabaabduu jechuun bilbilli osoo harkaa lafa dha'e yeroo akkuma hin cabuu hin danda'u. Itti hime. Akkasii amma osoo dheertuu ta'e amma jaallee ofii hojii deemtu yookiin abbaa manaa hojii dhukkubsattee osoo kuftee dheertuu luka harkisa moo mataa harkisa xiqqashoo waan taateef gabaabduu ol fuudhee deeman. Sababa kana ta'ee fi gabaabduun ta'a argamtu miti wallahi qaaliidha uummata jabeeffadha. Bar uummanni jechuun dubartiin gaggabaabduun qaaroodha bar. Maaliif dhiigni jismii isii daddafee ol fiigee mataan ga'ee luka deebi'ee amma dhiifama illee naa godhaa deddeertuun hundi isiitu dhugaa rabbii gowwaadha. Anillee dheertu keessumaa jira. Garuu gabaabduun dubara gabaabduu gahuun jiru. Waadha jenni. Asumatti ragaddeetis. Amma dhukkeen irraa kaasa rakkoo miti. Wallahi isin mushurraadha irraa goraamata. Maal jechuun mushurraa sa'aatii tana bar golete ittee rakkoo biyya namaatti usii biyya baase malee wallahi sodaatiin jechuu addi mucaadha. Marqaa fi aannan goletti itti fiddi bar sa'aatii kana. Isin kana kennitanii fi lola yookiin jecha hamaadha kasan raa hedduusin. Sababa kana ta'ee fi isin irraa barbaachisu wallahi bultii namaa keessaa ba'a. Akkuma tiisisaa bakka isin malli naqina bakka itti isin waamnetti hin badina wallahi kabajjama mana keessanitti hayi bultii teessan oofadhaa khalaas maal jechuudha. Ganama galgala dhugaa rabbi shaadaa akkuma tiyyatti shaadaa siin qabatu malee homaa hafne addunyaa irratti. Akkasii fi uummata mucayyoo irraa gadi bu'aa mucayyoon teenna amma teennas teessanis isin duraanuu maakii Oromooti. Maakii Oromoo jechuun ta'u uummata Oromoo hundaati guyyaa takka ganda isiitiin dhaadattee hin beektu.
guyyaa takka an hararge jettee hin beektu wanta Oromooti jechuu malee. Sababa kana ta'ee fi ummanni si qeexxan. Ofii yaadaddaame isin eessa dhaabattanii isii qeequu jirtan. Isin har'allee taanaan abbaa manaa isii qaalii fi gaarii wajjin jiraachuu jirti gammaddee. Sababa kana ta'ee fi irraa gadi bu'aa wanni si yaabbatte hin jiru. Kooraa malee jechuudha. Wallahi gaarii miti. Yeroo hundaa xiixuu maal isin fayyada? Barreen gaddaallee osoo hiitanii baranas osoo hiitanii isin bar dhufa ilma qabattee isin dhufti isintu saalfataa bar. Osoo akka mukaatti akka muka elektiriikaatti osoo dhaabattan osoo waa'ee isin raasoftan isin bakka guddoo heddii wallahi nama rabbi ol kaase namni qaqqabuu hin danda'u. Ofii yaadaddaame eessa jirtan? Eessa jirramee nuti? Maaliif nama kenna? Maaliif guddaa kenna mataa keessa gaddoofna guddisuu dhiifne? Maal jechuu? Oromoo wallahi kun isinirraan eeggamu. Maakiti yaani hedduu si jaaladha wallahi. Asiin jedhee barbareen gaddaa yoo ka yaadatu ta'e jalqaba irratti yoo intala dhale maakii itti waggaasaa jedheetu na yaadatta. Maay bakka adis wanni itti fedheeti si jedhee gisee dheeraa namni yoo narrabsullee ani yoo namni ni callisee unatin tolu yoo cannat tolu namni gisee wacu bikkuma hundattu waciin sinni tolu joo jannati tola si jedhee garuu namni hariifni tokko akka minimii hariifoon warri magaalaa jechuun warri magaalaa hariifa namni dirqama magaalaa dhalachuun qabu hariifa ta'uuf seeree hariifa ta'uuf magaalaa dhalachuun garuu inni hariifni gisuma takka waan namaan jee bira daba gawwaanoo si qabannaan laa ilaaha illallah qofuma sirraa baasuu barbaadan bakka akkuma si qabanii suma sirra gogugu soo namoota akkasii jechuun hariifa gisee takka dhoyitee bira dabartaa umattee. Isino ganama agalgala ashhadu an la ilaha illallah maki. Dhugaadhuma wallahi bar ummanni kun duudaa afaaniin haasaa hin beekne bar dubbachiisanii bar arraba isaanii irraa kaka'e. Nama haasaa arabbiin sagalee isaa duuchi bar haasofsiisanii. Sababa kana ta'eef waa dubbatte jedhanii ammas asii achi si oofuuf maaki